Baankiin biyyaalessaa daldaltoota sharafa mallaqaa ala idilee hin fayyadamne qabeenya isaanii harkaa fudhachuuf akka jiru ifoomse. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa Absiiniyaa Koochii jedhamu tajaajila geejjibaa kan makiinaadhaa magaalaa Finfinnee fi Keeniyaa Naayiroobii suduudhaan imaltoota wal qunnamsiisuu jalqabsiisuu beeksisaniiti jiran. Suudi Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 3 du'aan adabuu beeksiste. Qorannoo meteoroloojii biyyaalessaa Itoophiyaatiin ji'oota lamaan dhufan keessatti roobni cimaan biyyattii keessatti roobuu akka malu ifoomse. Magaalaa Finfinnee keessatti poolisoonni magaalattii namoota yakkannaa fi saamicha irratti bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuu cimsanii itti fufaniiti jiran. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa mallaqa tajaajila kenniinsaa xiyyaara Eertiraa biratti naafee jira jedhee himachaa ture. Jijjiiramni akka hin jirree fi himannaa isaan taasisaa turan akka hin milkoofne ifoomse. Itoophiyaan gurgurtaa humna elektirikaa biyyoota ollaatirraa galii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 18 ol argachuu ibsaniiti jiran. Afaan Oromoo akkuma uummata isaatti afaan bara 100 oliif gabrummaa jala jiru. Ammallee afaan hanga ammaatti abbaan harkatee. Baankiin biyyaalessaa daldaltoota sharafa mallaqaa ala idilee hin fayyadamne qabeenya isaanii harkaa fudhachuuf akka jiru ifoomse. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu daldaltoota sharafa mallaqaa sirna baankii ala fayyadaman irratti tarkaanfii hanga mallaqa isaanii harkaa fudhachuutti geessu akka murtaa'u ibsanii jirani. Sochiin sharafa mallaqaa biyyattii ilaalchisuun ibsaa kan kennan obbo Maammoo Miratuu daldaltoonni sharafa mallaqa idilee hin fayyadamne gaafa sharafa mallaqa baankii fi qaamota baankii biyyaalessaan fudhachuu akka danda'an kan himan yoo ta'u, mallaqa irraa bu'aa addaa argachuu fi karaa seera mootummaan baasee alatti sharafa qaamota gaggeessan irratti fi namoota sharafsiisan irrattis tarkaanfii fudhachuu akka danda'amuuf akeekkachiisa kennanii jiru. Tajaajila faayinaansii Itoophiyaa fi tilmaama gabaa sharafaa akka jeequu danda'u kan himan yoo ta'u, biyyaan ala ta'anii qaamoleen gocha akkanaa raawwatan jiraachuu kan himan obbo Maammoon dhiheenya kana dhaabbilee sharafa mallaqaa seeraan ala raawwatan turan 4 kan ifoomsan yoo ta'u, baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa wixata darbe caalbaasii sharafaa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 ol dhiyeessuun isaa kan yaadatamudha. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa Absiiniyaa Koochii jedhamu tajaajila geejjibaa kan makiinaadhaa magaalaa Finfinnee fi Keeniyaa Naayiroobii suduudhaan imaltoota wal qunnamsiisuu jalqabsiisuu beeksisaniiti jiran. Akka daayirektarri dhaabbata kanaa obbo Miikaa'el Jeems BBC'tti himetti tajaajilli kun dilbata dabree kan jalqabe yoo ta'u, guyyaa dilbata dabree irraa jalqabee imaltoonni Keeniyaa Naayiroobii irraa gara Finfinnee deemuu barbaadan baasii yookaan makiinaadhaan imaluu akka danda'an beeksiseeti jira. Taarifni imala kanaatis yeroo tokko shilingii Keeniyaa 7,500 yoo ta'u, dhaqaa galatti ammoo shilingii Keeniyaa 15,000 yookiin qarshii Itoophiyaa naannoo 16,000 ta'uu daayirektarichi ibseeti jira. Dhaabbanni geejjibaa Absiiniyaa Kooch guyyaa guyyaan tajaajila geejjibaa Naayiroobii fi Finfinnee jidduu kan kennu yoo ta'u, guyyaa tajaajilli kun jalqabees namoonni 7 Naayiroobii kaasuudhaan gara Finfinnee deemuuf tikeeta muratanii turuu fi sababa beeksifni sirriitti hin taasifaminiif makiinaan nama 46 fuudhuu danda'u nama 7 qofa Finfinneen galuu ibsee amma booda ammoo akka barbaadanitti kan imalchiisu ta'uu obbo Jaams beeksiseeti jira. Konkolaataawwan dhaabbata geejjibaa Absiiniyaa Koochii kun geejjibaaf dhiyaatan kun manneen qulqullina dhiiraatii fi dubaraa akkasumas tajaajila intarneetaatii fi wantoota bashannanaaf oolanis kan of keessaa qabu ta'uu daayirektarri dhaabbatichaa Miikaa'el Jeems ibseeti jira. Suudi Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 3 du'aan adabuu beeksiste. Bulchiinsa Naajiraa keessaa akka ministeerri biyyattii beeksisetti walumaa galatti lammiilee 7 irratti murteen du'aa darbuu kan himame yoo ta'u, kana keessaa namoonni 3 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an 4 lammiilee Somaaliyaa ta'uu Suudi Arabiyaan beeksistee jirti. Namoonni 7 murteewwan du'aa irratti murtaa'e kunniin baala sammuu namaa hadoochuu ashiishii gara Suudi Arabiyaatti osoo galchaa jiran kan qabaman yoo ta'u, akkaataa seera biyyattii irratti hundaa'uun namoota kanneen irratti murtee du'aa darbuu kan
himamee jirudha. Kanaan duras yakkootuma wal fakkaataa raawwachuun lammiilee Itoophiyaa 47 biyya Suudi Arabiyaa keessatti murteen du'aa irratti kan dabarsitee turte yoo ta'u, murtee ajjeechaa kun akka irraa hafuuf ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii xalayaa gara Suudi Arabiyaa barreessanii kan turan yoo ta'u, xalayaa Ambaasaadder Diinaa Muftii gara Suudi Arabiyaa barreessan deebii osoo hin argatin lammiilee Itoophiyaa murteen du'aa irratti murtaa'e 47 kanaan dura du'aan adabamuun isaanii kan yaadatamudha. Haaluma wal fakkaatuun torbee kana keessas lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan 3 ta'anii baala sammuu namaa hadochuu ashishii gara Suudi Arabiyaatti galchuun shakkamanii erga qoratamanii booda murteen du'aa irratti darbee jira. Qorannoo meteoroloojii biyyaalessaa Itoophiyaatiin ji'oota lamaan dhufan keessatti roobni cimaan biyyattii keessatti roobuu akka malu ifoomse. Hoogganaan Inistituutii obbo Faaxana Tashoomaa haragaa haala qilleensaa ji'oota lamaan dhufanii irratti ibsa kan kennanii jiran yoo ta'u, ibsa kana keessatti ji'oota lamaan darban keessa qofatti roobni ture kan baratame irraa hanga miiliiliitira 150 daballii qabaachuu kan himan yoo ta'u, kan bara darbeetiin wal bira qabamee yoo ilaalamu hedduu akka dabalee jirus dubbatanii jiru. Haaluma qorannoo kanaatiin haalli qilleensaa ji'oottan dhufan lamaan keessatti rooba hanga hin baratamne ol akka roobuu danda'u kan himan daayireekterichi hawaasni iddoo jiru hundatti of eeggannoo gochuu akka qabus dhaamanii jiru. Itti dabaluunis GDC biyyee keessaa dabalaa waan dhufaa jiru roobaa wal qabatee oomisha qonnaa irratti miidhaa cimaa fiduu waan danda'uuf hawaasni iddoo jiru hundatti daagaa ijaaruun lolaa maasaa isaanii irraa jallisuu akka qabanis dhaamanii jiru. Keessumaayyuu baay'achuu roobaa wal qabatee dhimmi dhiqama biyyee heddummachaa waan dhufaa jiruuf haalli kun oomisha waggootan dhufuu irrattis dhiibbaa guddaa geessisuu mala yoo jedhamu, ji'oottan lamaan gara fuulduraa dhufan keessatti Itoophiyaa keessatti roobni hin baratamnee fi guddaan roobuu akka malu qorannoo meteoroloojii biyyaalessaa ifoomseera. Magaalaa Finfinnee keessatti poolisoonni magaalattii namoota yakkannaa fi saamicha irratti bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuu cimsanii itti fufanii jiran. Humni nageenyaa poolisii magaalaa Finfinnee namoota yakkannaa irratti bobba'an to'achuu akkuma itti fufeen guyyaa irraatii sagayya 7 bara 2025 namoota dhuunfaa 3 lotoorii injifanne jechuun nama dhuunfaa qarshii 50 gowwoomsuun shakkaman to'annoo jala oolchuu fi qorannoo irratti jalqabuu beeksisanii jiran. Akkuma beekamu magaalaa Finfinnee keessatti namoonni yakkannaa irratti bobba'an karaalee namoota ittiin gowwoomsan hedduun yoo jiraatan san keessaa ammoo tooftaan lotoorii qarshii guddaa injifannee qarshii xiqqaa dhabne jechuutiin namoota muuxannoo jireenya magaalattii hin qabne itti dhiyaachuun gowwoomsuun qarshii harkaa baasan yoo jiraatan kanneen qorichaaf nama wallaalchisuun nama tuquun nama saamanis hedduudha. Haaluma kanaan guyyaa irraa akka ibsi waajjira poolisii magaalaa Finfinnee ba'ee mul'isutti magaalaa Finfinnee naannoo yakka aanaa Sagalee keessatti namoota dhuunfaa maqaan isaanii Damisee Minsinoota Mambaraa fi Adabaayyoo Alamuu Jaaman lotoorii injifannee jirra jechuudhaan nama dhuunfaa gowwoomsuun itti dhiyaatanii lotoorii irratti kafaltii duraa yoo kafalte ijoollee teetiifis kenna qarshii 100 qooddata jechuudhaan amansiisanii Awaash Baankiirraa qarshii 50 baay'isuudhaan wayita isaan miliquuf yaalii godhanitti miidhamtuun dhuunfaatuun konkolaataa isaan ittiin miliquuf yaalii godhan lakkoofsa gabatee Addis Ababaa 3045 qabachuun uummataa fi poolisiif eeruu kenniteen qabamanii waajjira poolisii aanaa yakkaatti to'annaa jala oolchuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisanii jiran. Miidhamtuun dhuunfaatuun poolisitti dhuftee galmee kan dhiyeeffatte yoo ta'u shakkamtoota kanarratti ragaan dabalataa walitti qabamee qorannoon babal'achaa akka jiru ibsuudhaan hawaasni yakkannaa akkanaatiif saaxilamuu irraa of eeguuf jecha waajjirri muummee poolisii magaalaa Finfinnee namni dhuunfaa kamuu yeroo lotoorii gaafatamu maallaqa tokkollee akka hin kafallee fi hojii shakkisiisaa kamuu waajjira poolisii dhiyoo jirutti akka gabaasan dhaamsa dabarsuudhaan hawaasa yakka akkanaa kana eeruu kennanis hawaasa yakka akkanaa kana eeruu kennuun gahee qabanis poolisii magaalaa Finfinnee galatoonfatee jira. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa maallaqa tajaajila kenniinsa xiyyaara Eertiraa biratti naafee jira jedhee himachaa ture. Jijjiiramni akka hin jirree fi himannaa isaan taasisaa turan akka hin milkoofne ifoomse. Hojii gaggeessaan olaanaan daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasahuun ibsa kennaniin daandiin xiyyaara Itoophiyaa xiyyaarota Raashiyaaf kireessuuf karoorfachuu himuun daandichi maallaqa Eertiraa irraa qabu deebifachuuf yaalii daddachaa deddeebi'aa taasisaa ture hin milkoofne jedhani. Obbo Masfiin Xaasahuun dhimma daandii xiyyaara Itoophiyaa fi Eertiraa kallattii siyaasaa malee gamaa kanaan furuu hin dandeenye yoo jedhani. Dabalataanis xiyyaaronni Itoophiyaa gara Eertiraa balali'uu akka dhaaban himuun haa ta'u malee daandiin xiyyaara Itoophiyaa xiyyaarota Itoophiyaa biyyoota biraatitti deemuudhaaf qilleensa Eertiraa fayyadamaa akka jirus himanii jiru.
Ta'us garuu mallaqni daandiin xiyyaara Itoophiyaa Eertiraa keessaa qabu akka deebifamuuf sochiileen hedduun taasifamaa akka turanii fi himannaawwan garaagaraa daandiin xiyyaara Itoophiyaa Eertiraa irratti banaa kan ture yoo ta'u, mallaqni kun hanga ammaatitti akka hin deebinee fi kallattiin deebisuuf kaa'ames akka hin jirre himuun dhimmi kun gama siyaasaatiin yoo furame malee hanga ammaatitti wanti furame hin jiru jedhanii jiru. Dhimma xiyyaarota Itoophiyaa Raashiyaaf kireessuu wal qabatee jiru irratti marii bal'aa taasisaa kan turan ta'uu himuun garuu hanga ammaatitti murteen kennames hin jiru jedhanii jiru. Dhimmi xiyyaarota Raashiyaaf kireessuu kun marii bal'aa fi yeroo kan fudhatu ta'us itti dabalanii dhaamanii jiru. Itoophiyaan gurgurtaa humna elektirikaa biyyoota ollaatirraa galii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 18 ol argachuu ibsanii jiran. Bara baajataa 2017 keessa dhaabbanni humna elektirikaa gurgurtaa humna elektirikaa biyyoota ollaaf taasifamerra galii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 18 ol argachuu beeksisan. Itoophiyaan humna elektirikaa guddaa biyyaa fi biyyoota ollaa fayyadu maddisiisuudhaaf hidha haaromsa guddicha Abbayyaa dhibbantaa 99 kan xumurte yoo ta'u, hidha haaromsaa kana xumuruun baatii fulbaanaa bara 2018 keessa eebbisuuf qophii xumuruu himanii jiran. Daayirektarri Komishinii dhaabbatichaa obbo Mogos Mokonnon Itoophiyaan biyyoota akka Jabuutii, Keeniyaa, Suudaanii fi Tanzaaniyaaf humna elektirikaa dhiyeessaa akka jirtu beeksiseeti jira. Haaluma kanaan bara baajataa 2017 akka biyyaatti humna elektirikaa giigaawaaytii 25 sa'aatiitti maddisiisuuf karoorfame sanii ol sa'aatii giigaawaaytii 29 ol maddisiisuun akka danda'ame obbo Mogos faana miidiyaatti himeeti jira. Humni elektirikaa alatti ergitu kanaanis Keeniyaadhaaf anniisaa elektirikaa doolaara miiliyoona 85 qabxii 2 gahu dhiyeessuuf karoorfame isaa ol ammoo anniisaa doolaara miiliyoona 86 qabxii 8 tilmaamamu dhiyeessuun akka danda'ames ibseeti jira. Gurgurtaan humna elektirikaa kun kan Keeniyaa dabalatee Jabuutii irraa galiin doolaarli miiliyoona 30 qabxii 9 fi kan Suudaan irraa ammoo galiin doolaarli miiliyoonni 900 argamu daayirektarri dhaabbatichaa kun ibseeti jira. Kana malees dhaabbatichi bara 2017 kana hojii humna elektirikaa Tanzaaniyaaf gurguruudhaaf yaalirra akka jiruu fi walumaa gala ammoo galii humna elektirikaa bara kanaatirraa biyyattiin galii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 18 argachuu daayirektarichi ibseeti jira. Afaan Oromoo akkuma uummata isaatti afaan bara 100 oliif gabrummaa jala jiru. Ammallee afaan hanga ammaatti abbaan harkatiin. Abbaa isa leellisu isa guddisu kan harkatiin. Diinni gaafa uummata Oromoo gabroonfateerraa kaasee afaanicha uummata isaan dubbatuun adda baasee ajjeesuuf jibbaata cimaa godhe. Karoora adda addaatti baafatee haala hedduu keessa deeme. Kanaafis aadaa fi hooda bu'uura guddina isaa tahaniin adda baasee ittiin barachuu fi barreessuu heeraan dhorkee mi'oota sabquunnamtii kanneen akka raadiyoo fi televezyiinaa irraa ugguree biyyattiirraa iggitee magaalota irraa iggitee baadiyyatti hambisee afaan nama doofaa afaan nama qaroomina hin qabnetti akka ilaalamu godhe. Aniin kuni lola calanqoo kan 1887 godhamerraa bara 69 boodaan dhaladhe. Yeroo an dhaladhu ganna 70 hin geenye akaakuun kiyya ni jira akkoon kiyya ni jirti warri lola calanqoo beeku. Warri afaan isa aadaa keenya beeku. Ammoo haala amma jedhamu kana keessatti dhaladhe. Haala namni keenya afaan isaa irraanfatee dhiisee keessaa ka magaalaa jiru afaan alagaa fudhachuutti dogoggoraa jiru. Afaan Amaaraati gaafa asitti kan naannoo san jiru. Naannoo waan dhaladhetti afaan Adareetu jira. So afaan sadiitu jira. Ani afaan Adareetiin dura mana keessatti afaan Oromoo haasa'u malee afaan Adaree afaan magaalaa Hararii. So saniin haasa'u ture. San booda afaan Amaaraati. Akkasitti afaan Oromoo jalqabee isinii kaasa. San dura immoo seenicha deebi'uudhaaf jalqaba bara 62 haala kana jijjiiruudhaaf waa lamaatu godhan. Tokko Somaaleetu bara 1960 bilisoome. Somaaleen bilisoomnaan isii hojii biyyoota hedduu bilisooma. Afrikaan gaafas bilisoomuu jirti. Afaan Oromootu bara 1962 walakkaa ji'a birraa raadiyoo Somaalee irraa jalqabe. Kana kan ta'e nama Ayyuub Abubakar jedhaniitu biyyarraa baqatee Somaalee dhaqee
olola mootummaan Somaalee Hayilasillaasee irratti of turre qooda fudhate. Afaan Amaaraatiin ture. Isa afaan Amaaraa haasa'u, afaan Amaaraa qophii afaan Amaaraa keessatti afaan Oromoo dhumarratti waa jechuu jalqabe. Haasa'u gadi dhaamsa afaan dabarsuuf. Yeroo kana namni isaa wajji hojjetu Geetaachoo Garadoo jedhama. Afaan biyya Itoophiyaa keessatti dhorkamaa ta'e irratti haasa'u jedheeti namicha yakke mootummaa Somaaleetti. Namichi kun Geetaachoo Garadoo cuuphataati. Rabbi sin agarsiisu. Booda mootummaa Somaalee bira gaa dhaqu itti hime maali jennaan afaan uummanni biyyaa beekutti haasa'u jira jedheen. Akkasiin ji'a birraa 1962 afaan Oromoo raadiyoo Somaalee irraa haasa'uu jalqabe. Afaan qottuu jedhame. Yeruma kana 1962 naannoo Dirree Dhawaatti sossoohinsi afaanii fi aadaa jalqabamuuf ta'a. San dura ji'a 9 kana dura cidhaa ture Dirree Dhawaa keessatti cidhaa nama guddaatu ture. Achirratti warra wallisuu jira. Afaan Amaaraa wallisan, afaan Somaalee wallisan, afaan Hararii wallisan, afaan Arabaa wallisan. Kana dargaggeessi ciqees jiru maqaa isaan dhawammayi maaloo gutakka afaan keenyaas nu dhageessisaa kaajee lallabe. Waggaa kana maal jaaniin afaan qottuu yoo muuziqaan dhawuun taatu yoo ittiin dhawan ni cabxii jedhi meeshaan. Biyyoota keenya keessatti afaan kun hundi irratti wallifame kan afaan Oromoo bifa kana horuu ture. This is 1962. Gabrummaa booda waggaa 73 hubadha. Of course Minilik 1972 haa jalqabu weerara 89tti Boronatti haa dhaabu gana 25 keessatti sossoha godhee san booda amata 70 waggaa 90 kana keessatti afaan Oromoo akkas tahee hawaasni biyyaa kaachi jiraatu alagaan hundi afaan qottuu jaaniini ittiin qoosuu jalqaban. Kana gaa booda manguddoon naannawaa sanii ka booda dargiin ajjeefamuuf ta'an waliin qabamanii akka kun ta'uu qabu jaanii ijoollee isaaniitiif mi'a muuziqaa bitanii ji'a 8-7 keessatti baandiin 5 dhaabbattee Dirree Dhawaa keessatti wallee afaan Oromoo almost 100 ol wallisanii hawaasa duraan if jibbaa ture qaanfachaa ture akka afaan isaatiin haasa'u godhuu jalqaban. This is 1962-63. 64tti Finfinnee dhaqanii afaan keenyaas raadiyoo keessatti nu naqaa jedhanii kadhatanii didanii horii kennanii booda afaan Oromoo akka afaan qottuu jedhamee akka raadiyoo Itoophiyaa irraa haasa'uun godhame. Inni kun egaa 64-65tti baandiin ni diigamtee warri silaa wallisu gariin isaanii biyyarraa baqatan 66 Alii Birraan Finfinnee bahee baandii Kibur Zabanyaatti mindaawee wallisu jalqabe. Imagine yeroo kana waa sadii jira. Alii Birraan afaan qottuu wallisa. Xilaahuun Gassasaa afaan Gaallaa wallisa. At the same time eenyu ka Keeniyaa jiru maqaa isaa irraanfadhe Maaree Jirma Abdullaa Jirmaa afaan Booranaa wallisa. Afaanuma tokkootu yeroo kana keessatti bakka sadii ta'e. Sanuma. Ali Birraa Abbaa Yaaman qottinyaa zafan zifalleen jaaniin. Xilaahuun gaallinyaan jaaniin. So kuni bara 1963 haala kana keessa bara 1973 naannawa Hararitti raadiyoo akka bananiif obbo Hussein Adam Tamasgan Bayyanaa Tamasgan Gammadaatii fi Kumaa Idee dhufan. Yeroo kana maal ta'e dhufanii mari'atan deemaatii afaan reediyoo kanaa jedhaniin. Reediyoo kanaan afaan maal jennaa jedhanii mari'atan. Afaan maal jenna? Kan qottuu jennamu, kan gaallaa jennamu, kan booranaa jennamu. You know what happened? Afaan Oromoo jedhanii. Ani yeroo saniin jecha Oromoo jedhu dhagaye. 1973.